Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanaalee Seer YouTube bakkaa fi kallattii jirtan maratti nageenyi rabbii guddaan isin haa ga'u isiniin jedha. Kabajamtootaaf daawwattoota kiyya guyyaa har'aa kana waan ajaa'ibaa qabadhee isinii dhufe. Namoonni onlaayinii irraa bilbiluma qabdaniin hojii hojjechuu barbaadan hojii onlaayinii qarshii gahaa irraa argattan karaa kamiin akkaataa itti isin hojjechuu dandeettan isinitti argisiisaa jechuudha. Namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabskiraayibii godhaa. Viidiyoo kanallee laayikii 1000 galchuu qabdanii isiniin jedha. Akkasuma ammoo hiriyoota keessaniifis sheerii godhaa akka namoonni baay'een irraa fayyadamaniif. Wanti kun waan baay'ee tokko barbaachisaa ta'e dhiiras ta'ee shamarrallee. Kanaaf irra caalatti ammoo shamarran hojii kanatti yoo cimtanii hojjettan ta'e wallahi billahi baay'ee irraa milkaa'uu dandeettanii jechuudha. Inni dhiirallee akkasuma ammoo cimee yoo hojjetu ta'e milkaa'uu danda'a jechuudha. Milkii guddaa argattanii hojii kanarra namoonni gurguddaan pilaatfoormii kanarratti hojjetanii qarshii gurguddaa argatutti jiranii jechuudha. Makiinaa bitaa jiran warroonni soddaa faani akkasuma ammoo Oromoolleen kan haala kanaan milkaa'ee hojii guddaa argateetiin jedhes ni jira. Kanaafuu pilaatfoormii kanarraa akkaataa itti fayyadamtan isinitti argisiisa. Haga dhumaatitti na waliin turtii gaarii. Egaa kabajamtootaaf daawwattoota kiyya tokkoffaa irratti maal gootanii aappiin isa kana jechuudha. Aappii Popo Live kana linkii telegiraamii kiyyaa jalaa argachuu dandeettanii akkasuma immoo linkii telegiraama kiyyaa koomentii jala isinii kaayaa akkasuma immoo diskiripshinii jalallee isinii kaayaa bakka barbaaddanii buufatuu dandeettanii jechuudha. Diskiripshinii viidiyoo kana jala isiniif kaayaa. Aappiin isa kanaa jechuudha. Akkaataa ittiin hojjechuu dandeettan isinitti argisiisa. Na waliin tura. Irratti dhawanna. Gaafa asirra dhuftanii jettanii paartiiwwan as jala jiran kana keessaa isa afuraffaa dhumarra jiru kanarra achi taree waan asirraa hojjedhe isinitti argisiisa jechuudha. Wanti ani asirraa hojjedhee jiru kun akkuma argitanii asirratti kooyinii 2740 jechuudha. Asirratti ammoo pooyintii 56,000 fi pooyintii 56,000 fi 651 jechuudha. Kunniin amma gara qarshiitti gaafa deebifnu doolaara 6 fi akkana dhufaa jechuudha. Pooyintiin kun doolaarri 6 ammoo asitti qarshii teenya keessatti gara qarshii 800 akkana dhufuu danda'a jechuudha. Kana ammoo ergaan hojjedhee hin turre jechuudha. Guyyaa 2 keessatti kan haga kana hojjedhe. Isinis cimtanii hojjettan kanaa ol hojjechuu dandeettanii jechuudha. Kanaafuu mee akkaataa itti hojii kana hojjechuu dandeettan akkamitti kooyintii walitti sassaabachuu dandeettan akkasuma immoo pooyintii fi kooyinii akkamitti sassaabachuu akka dandeettan isinitti argisiisa. As jala dhuftanii jechuudha. Paartiiwwan as jala jiran kana keessa yeroo isa achi as gara harka bitaatirraa lammaffaa kanarratti gaafa dhawattanii jettanii as keessa ijoolleen Amaaraallee ijoolleen Oromoollee baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf ijoollee Oromoo ta'e kan as keessa jiranii maatii jaalalaa kan jedhu kun ijoollee Oromoo ta'e akkasuma immoo Itiyoo Weelkaam kan jedhu kana Itoophiyaadha jechuudha. Uummata Amaaraati. Akkasuma immoo as keessa deemtanii kan isinitti tole irra gadhaawattanii jechuudha. Fakkeenyaaf kama Oromoo kanarra gadhaa maatii jaalalaa kan jedhu kana joomsanii irratti dhawina. Gaafa isa irratti dhaawwattanii jettan namoonni as jiran kun hundi isaanii amma akka argitan kana asitti pooyintii sassaabataa jiranii jechuudha. Pooyintii akka reefu isinitti argisiisee diimtu san sassaabataa jiranii jechuudha. Akkuma argitan kana asirratti kooyiniif pooyintii wal jijjiiruudhaan akkasuma immoo pooyintii argatuudhaan as jalatti hojii bareedaa hojjechaa jiranii jechuudha. Namoonni haga asirratti argitanii hojii kana hojjechaa jiranii jechuudha. Inni kun dhiira, inni kun shamara. Fakkeenyaaf 1 2 3 4 5 teessoo 5 ol uummata shamaraati jechuudha. 5 gad guutuun guututti dhiirrillee irra taa'ee hojjechuu danda'a jechuudha. Dhiironni garuu as keessatti wanni beekuu qabdan teessoo shamaraa irra teettanii hojii hojjechuu hin dandeettanii jechuudha. Isin adaba. Kanaaf teessoo shamaraa eeggachuu qabdanii gara qarshiitti akka inni itti jijjiiramullee paartii itti aanu keessattis isinitti argisiisa. Ammaaf immoo namoonni haaraan jechuudha. Haaraan gaafa galmaa'uu barbaaddan maal gootanii yeroo aappii kana buufattan aappii kana gaafa buufattan jettanii
lakkoofsa iimeelii keessan isin gaafata. Iimeela itti guuttattanii erga iimeela itti guuttattaniitiin jettanii akkatti haala kanaan ergeen isinii fide maal gootanii ejentii kan jedhu kanarra dhooytanii jechuudha. Erga ejentii kanarra dhooytaniiti maal gootu ejentii sanirra gaafa dhooytanii jettan lakkoofsa ani amma asirratti isinii barreessu kana itti guuttanii jechuudha. Ishaaraa fuulaa hin kennitanii ishaaraa fuulaa isin gaafata. Ishaaraa fuulaa gaafa kennitanii jettan ejentii kanarra dhooytanii ishaaraa fuulaa gaafa kennitanii isin jettan lakkoofsa ID isin gaafata. ID amma asirratti ani isinitti argisiisu kana itti guuttattanii jechuudha. ID lakkoofsa koodii asirra jiru kana kan ani isinitti argisiisu kana itti guuttattanii gaafa isatti guuttattanii ejentii taataniin booda paartii irratti yeroo hundaa yoo ana asirraa live irraa hin dhabamu dhuftanii as jalatti hirmaattanii na jalatti hojjechuu dandeettanii jechuudha. Hojiin kun hojii bareedaadha. Kanaafuuyyuu walumaan hojjennee kan guddannu taana. Hordoftoota keenya paartiin tokkoffaan isa kana. Paartii lammaffaa akkaataa itti birrii irraa baafatanii fi akkasuma immoo qarshii guddaa akkamitti akka isin hojjechuu dandeettanii fi laayivii akkamitti akka galuu dandeettan isinitti argisiisa. Paartii lammaffaa nagaa walitti deebinutti. Baay baay.